obboleessi keenya Afrikaa Power miidhamaadha mataan isaatu akkasuma miseensa waldaha ittisa godaansa seeraan alaa gameeysa nama gahee guddaa qabu maqaa isaa dha'uun barbaadu yoo fedhe inni faahimu Haamarraa Umar Adam ammoo nama biyya keessa taa'ee dhalootaan ijoollee naannoo Arsiidaati biyya keessa taa'ee osoo guyya tokko gandummaan jiin osoo guyya tokko gosummaan jiin hanqa namni nurra duulu baankiidhaan adabuudhaan hoggantoota mootummaadhaatiin waan danda'u gargaarsa rabbi irratti hirkatee I don't know akkaan itti jee ibsuun qabu nama gandummaa hin qabne nama ana birallee Yaman keessatti gaafa silaa dooraala 15,000 baasanii na ajjeesuudhaaf narra xiyyeeffatan san namachi taa'ee jalaa iccitii isaanii naa himaadhaa ture. Ijoolleen Arsii keessaa namni sijjeesuudhaaf qophaa'e abaluu fi abalu. Ijoollee Harargee keessaa abaluu fi abalu. Silattuu warreen ajjeesuudhaaf deemu gaafa san ijoollee kutaa lamaati Harargee fi Arsiidha. Namni irra walta'e maallaqaan jechuudha. Arsii hoggaan jiru kabajamtoota Oromoota siqqoomandoo warra biyya jiru osoo hin ta'in dallaalotii waraabeyyii miila lamaata Arsii keessaa baatee fi waraabeyyii miila lamaata Harargee keessaa baate qabaddu asirratti kana jechuudha. Ahmad Adam dura taa'aa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaalilaandiiti. Biyya Somaalilaandii jira achirraa Oromiyaa keessa ati waan tila takkaatiitu jira. Ahmad Adam kunoo isa kana. Hayyee amma bakka kanarratti waan takkataniin shamarran wanni nu kakaasee yeroo sanitti nuti Yaman keessa turree anis Yaman keessaan turee ana sheekaatiitu obsa waldaa itti roorroontu sababaa miciyoo takkaatiitu rakkoo guddoo nutti himatee isiin dhalattuu Arsii honqoloo waabeedhaati. Honqoloo mee naasirreessa Arsii keessa honqoloo waabeedhaati moo waabee honqoloodhaati. Honqoloo waabeeti. Honqoloo waabeedhaati. Obboleeyyan miciyyoo saniitii wajjin dabalatee dhalaa 38 gaara Suudiidhaa keessatti bakka takka geessanii. Obsaa malee yoo dandeessan kaameraa keessan dhaabana odaa qurcaa boona hundi keessan itti fuudhu obsaa dhiifama. Osoo ijoolleen tuni osoo gartee ijoollee sani gudee duudha jiranii dallaalonni gaaratti ol erganii mootummaan itti dhufee dhalaalee san mana keessatti itti cufanii achumaan irraanfatan baala sammuu nama hadoochuu dhuganii dhalaaleen 38 achumaanii duute. Dhalaan dhaabbatatti jijjiidee ijoolleen manatti cufuudhaan akka namni hin taane taate nutti hin boo'in ammoo jalatti tiktaaknuu adabaa nutti badala boochan kooppiliinki godha achirraa nuti gaddachaanee barbaannee akka loqoda tokko qofa hin taane Baaleerraa Arsii Diida'aarraa Roobeerraa Agaarfaarraa Adaamaarraa Wallorraa Jimma Deedoorraa ammas Oomoon Addaarraa Aggaaroorraa Harargee Bahaa fi Lixarraa finnee miseensota waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa kireet goone. Hogguu kireet goonu tana keessatti anas sheekaati. Bilbila anas sheekaatiin kireet goone. Haala saniini boodarra baankiidhatti haajabne. Baankii keessaa akkaawuntii daldala Itoophiyaa keessaa baasu akkasitti obboleessi keenya Hamarraa Umar Adam kun if qabee waan lafa san beekuuf waan naannoo san beekuuf akkasitti nu dhufee waa'ee baankiidhaatiif waa'ee kana isaatu haasawa nuti haala saniin jaaramnee viidiyoodhaan reefuun talasii erga san akkatti uummata agarsiiftu siituu beekaa yakkoonni gugurraachi adda addaa nurra dhufe. Hoggaa duuba nurra dhufu haaniiti maal jaan dallaalonni kuni nu keessaa nama hidhuudhaan ajjeechaa suuqannee isaa hordofuudhaan waan hin taane dalaguudhaan keessattuu axa keessatti shamarran kana dalagattaniiti hafaltanii jaanii Sultaan Ayyuub kana bagool naytan ayyuudha. Sultaan Ayyuub kana buusinaadhaa dhiisaa. Nama gandummaaf keessaa hin qabne anayyuu namni itti beeku nama gandummaaf keessaa hin qabne ittiin beekaa. Duuba akkasitti achirraa
obboleessi keenya namni maas keessa jiru Afrikaa Power waan ajaa'ibaa takkaan nutti dhufe. Waan sana akkasi jala deemneeti dubbiin Afrikaa Power obbolee nama tokkootu biyya dhaqee dachii isaa gurguree mana isaa gurguree obboleettii guddoo osoo suudiidhattiif jalaa qabu obboleettii xiqqoo gaara keessatti ni haa godhate. Obboleettii guddoo obboleettii xiqqoodha. Obboleettii xiqqoo taariba osoo ofuuti obboleettii san hunoo as jala laal Afrikaa Power Ahmad Adam jala taa'uudha jira. Obboleettii san maal ni haa godhataa miti gudeede jechuudha. Haala saniin gaa irratti hirmaannee nutis biyyattis lafa harkaa fuudhee isaan kana maallaqa guddaa buusisiisee jaartii sanirraa jaartii isaa tasuudii jirtu isii sanirraayis obboleettiiteetiin fide jira jechuudhaan aca barabbaree maallaqa gurguddaa irraa nyaatee lafa isaanii gurgursiisee joollee ammaas karaa birootiin waa hedduu godhee joollee gaaraa tamma Oromoon asitti arrabsitu itti ergine qawweetti waan dilata akka keessa dabarreetii as geenye amma osoo jennuuti ta'a taqtuun nuu dhufte. Ataqitti ilmaan namaa hoota nyaata nyaatanii jaaniituma nama waa takka wanni hin jenne kana jechuudha. Ataqitti wal jaaranii achi keessatti joolleen nama Jimmaa tokko keessa jira kan dhiyoota mucaa tokko jeesse. Walloon nama tokko keessa jira. Eenyu maqaan isaa Aliyyii Aadam Mursaleedhaa jaamaa yookaan Alibush jaamuudhaan beekama. Sanirraa kaafe joolleen lafa gaddaafte joollee Arsiitiif joollee Harargeedhaati. Namni ataq sanitti lafa tana balleeyse nama joollee Arsiidhaatiif joollee Harargeedhaati. Bakka sunitti jechuudha. Walloon tokko keessa jira tokkichi sunuu hidhaadha jira. Alii Jimmaa kan ilmaan tanaa ilmaan namaa fixuudha jiru jechuudha. Haala sanitti ijoollee osoo maallaqa baasii takka ittiin baasin koottaa nyaata nyaatanii jechuudhaan kararraa qabuudhaan ilmaan namaa paralaayis godhanii akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaatti. Osoo jaanii dhalaa daddabranii dhalaa nama sadii namni haakimee jaamu bakka sanitti wanni coraanu belbelchee jechuudha. Ijoolleen miciyyoon takka amataa 16 takka amataa 18 takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaanitti erganii warri isaanii nutti as erge. Hudduu qullaa akka dhalattetti hollachaadhaa jechuudha. Akkasitti kunoo Amarraa Umaraa Damni jira. Afrikaan Power kun achi jira. Hedduu dhagaa namni jechuudha. Obbo Anas Sheekaajiiti. Haala saniin nama maallaqa kakkadhannee jechuudha. Maallaqa sanirraan fuunee ijoollee sana achi baasuudhaan namoota tarkaanfii tana hidhame kana wanni goone biyya hattuudhaa hoggaa dhayitee iyyite eenyu si dirmata hattumaatu si dirmata jechuudha. Osuma jennuuti nutiis wal qabnee biyya keessatti tarkaanfii irra fudhannee hiinuu fi maarreedhaa fi maarreen tun dhuftee haala saniin ilmaan namaa karaa jabuutiidhaatiin karaa maaliitiin dallaalota hundaa'uu footoo isaanii iddoo dhaloota isaanii maal isaanii harkaa qabnaa jechuudha. Keessa kutaniiti boodarra nama du'e halkan miikaa qumaamaa gurraachaan fuudhanii bahara darban. Namoo osoo isaan tumanii achirraa mootummaadhaa sitti iyyinee mootummaa Yamanii sitti iyyinee fuunee isa geessine Azzaan geessine. Azzaanittis akkasii jala deemneetiiti Aal'eeyni geessine. Aal'eeyinittis akkasitti jala deemnee Daafar geessine ammaan tanaa torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa meeqa fixan? 9 fixan. Torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa 9 fixan. Wayiin isin dhageessuu fedhaati akkasumas naaturaa sagalee takkaan isin dhageessaa. Achiis nuti nama qabnaa. Hin dadhabinaa, hin ifatinaa, kan nama du'e asirra fidan san caalaa wanni furmaata qaba. Wanni isin hubachuu qabdan, wanni isin beekuu qabdan haasawaa jirru kun haasa'u. Sirri dhageeffadhaa. Hin ifatinaa, bakki isin dhaqan hin jiru. Asumataa dhageeffadhaa. Harta akka hin deeminaa. Dalagaa tumaan jira gaa footoo kannaan oolumaan. Salaamaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta obsaa keenyaa. Biimaa waldeetti isa guddaan seerallaa fi daldala namaa akkam jirta saayiba kiyya qaalee obboleessa qaalee. Aboonis odeeffannoo takkaan harkee boodamee galgala kana xiqqa bakka aruuzaa takkaan jira beektaa gandaa nambiree jiru santoota aruuza qaba. Achi kasitti obboleeyyan lamaan bakka takka fuusanii achi jira. Nama 9 dhume jan torbaan kana keessa. Obsa bilbila keessan saayilendii godhi sagaleen keessaa bahu jiru san saayilendii irraa godhi.
hayyee Kanaafuu abalu jeetiin adda baafadhee si deebisa namummachi achi akkasitti. ture saayilentii ammaan tanaan beekee hayyee ture. Okay, sagalee tidhee si tokko tolfuudhi wal bira kana biratti. Lamaan bakka takka fuusanii achiin jira. Nama sagalfaa dhume jan torbaan kana keessa. Maallaqaas haayiliin ala nama gaafachuu jiran jan warra raafatu. Raafa dhimmatu. Kanaafuu abalu jeetiin adda baafadhee si deebisa namummachi jiru naan jee eeruu siif hin qannaa'edha. Akkasuma quba qabaadhu. Likkatti adda baafadhe. Amma kuni torbaan kanaa qoftiidha nama sagaliitu raafat keessa dhume. Raafat keessatti nama sagaliitu dhume. Hayyee amma sanbira kunnaa achirraa dabruudhaan laasaanoo keessatti namni lubbuu namaa baasuudha jiru. Maqaaleen sani dhaabbadhu na bira jira. Maqaaleedhaan isinii qara'aa barbaachisaa taanaanii. Qoy sandura wannoo goona sandura obsaa kiyya. Eeggatti hangana irraa ibsitee Maamad Adamii fi namoota kaan kaanis ibsineeti. Akkasitti bakka ibsaan addifna maaliif uummanni illee akka hawwinnu eeguuf. Tokkoffaa suuraa isaanii maqaa isaanii eeruu isaanii tartiibaan akkaawuntii isaanii wajjin ni qoonnaa wanni kun sooshaal miidiyaa irratti agendaan ni ta'a furmaataas ni argata. Obsaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Maamad Adam achumaanis sidda biraa baga ola garree baga nagaan dhuftee ammaan durallee wal beekuu baanne asii booda akka wal barree waayidoo hojjennu abdiin qabaa. Waan nu gootu akka nama waan kana itti dhiyeenya quba qabuuf informeeshina tokko achirraa qabuutti wanni kun akkamitti eegaltee qaamota isiin ittiin eegalte maqaa boodarree irraa rakkoo bakka sanitti gaggeeffamu jiru atis waan keessa beektu akka nu qoddu barbaanna daqiiqaa tokko lama fudhattee jechuudha. Akkasii carraa walii kanannee waan kanarraa haasofnee boodarra gara ijootti deebina waan ta'eef ulfaadhu. Hayyee galatooma jecha akkuma obsaan obboleessi keenya obsaan jeetti baroota gartee haga wajjin hojjetaa turre kana keessatti. Asumaaniif illee nuti namni akkas hin baruuf hojii keessanii fi waan keessanillee wanni ibsuu dandeessee yoo jiraate ulfaadhu. Anilleen Ahmad Adamiin jaamaa itti gaafatama waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaaliyaati. Soomaaliyaan jiraadhaa jechuu wargeessaa jechuu. Kanarraa ugaa waggoota afurii deemna waggoota afran kana keessatti rakkoo karaa kanaa dhugaa rabbii dubbachuuf akka gaariitti hubannaa wajjin gaa hojjechaa turre dalagaatis turre namoota gartee nama keenya kana karaa kana biyyarraa baasee ilaa hanga laasaanoti fidu laasaanoti irraa boosaasu geessee boosaasorraa hanga yamanitti gartee namoota kana hordofaatis turre. Sirritti jala buune eenyummaa isaa iddoo dhaloota isaa maal suuraa isaatiin deeggarame yeroo dheeraa hordofaa turre gorsuullee turre gorsa kana keessatti zaachaa gosa gosaatis ni jira akkasumatti waan adda addaatiinis waa hedduu keessa dabarre maraafuu har'a deemtee duraan nama haga muraasa namni waan kanarra qabsaa'ee jiru har'a deemtee hulaa nama hundaa seentee Oromoo guutuu kaaftee jechuudha. Kanaafuu namoota kana namoonni karaa kanatti magaalaa Harar irraa jalqabee dirree dhawarraan akkasumatti jijjigaan baabbilee wacaaleerraas akkasumatti Somalilaandii guutuu keessaa fi biroo bakka jaamtu akkasumatti maaliin sinjaa laasaanoti ilaa boosaasotti eenyuutu nama wanna godhaa eenyuutu nu gartee nama geggeessaa eenyuutu nama oofaa waggaa afran kana keessatti akka gartee nama quraana hifzii godhuutti hifzii gooneeti eenyummaa isaaniitii fi suuraan deeggaramee waan hunda nu harka jirti jechuudha. Kanaafuu gocha gartee gocha kun gochuma Oromoo irratti geggeessitu gocha gartee fokkotaa gocha suukanneessaa gocha bani aadam dhiisii bineensi gaaraallee walirratti hin dalagne wanni dalagamaa jiru. Kana keessatti uummanni geeljiraan Somaalii ta duraan gaalatiifattu ta nama keenya hin xu'in ta dhalaa Oromoo hin xu'inillee amma gudeetu jalqaban jechuudha. Amma dhuguma rabbii sanitti dhalaa miilaan karaarra deemtu hedduudha gudeedamee hedduutu gudeedamee qabatamatti kan beeynu jechuudha. Kanaafuu kun hundinuu qabsoodha qabsootan akkamitti waan kana balleessuullee dadhabne irrifnaa jenneeti waldayaan ijaarree gara mootummaatti illee dhayine mootummaatti illee ibsa goone yeroo hedduu asirratti wannan juu malee deddeebi'aa ture jechuun gara mootummaati. Mootummaan raaga tokko beekamtii waldayaallee akkasumatti wanni kun maddii isaa eessa jira garamiin namni Jabuutii akka deemu garamiin akka garagartee bosaasoo deemu damee Jabuutittis miseensa qabnaa Dirree Dhawaatti miseensa qabnaa Adaamaa miseensa qabnaa bakkayyuu miseensa qabna akka waldayaatti waan kana irratti hojjechaa turre waan nuti yeroo dheeraa ifaajjii irratti dabarsaa turre kana gaarran gartee namuutu itti lafaa ka'e kun injifannoodha jeetii namanaa qabsoo nama lamaa sadii jalqaba qabsoon tun eega nama lamaa sadii uma jalqaba ammoo booda hawaasa guutuutti gartee dabartii jechuudha. Har'a qabsuma nama muraasaan jalqabne sanittuu isin hundatti dabree walumaanuu gartee akka qabsooytan isin godhee yaadajuun qabaa ulfaadhaa galatooma.
Hedduu galatoomaa qabxii bareedaa nu ibsite. Namni ijoolleen ani sagalee isaa dhagahuu barbaadu Hamaraadha. Hamaraa waanuma kanaa wajjin wal qabatu hattees ifillee yoo ibsuu dandeesse akkasuma gahee waan hojjettanii fi rakkoo bakka sanatti uumamerraa waan takkaaf lama nu ibsi. Achiin booda eeruu namootaatti keena hedduu galatooma yoo na dhaga'u jiraatti. Ayyee galatoomaa warri amma dhufe yoo jiraate assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jedha itti aansuudhaan ani Hammarraa Umar Adam jedhama. Hojjetaa mootummaati. Fira kiyya osoo hin ta'initti namuma gandaan jalqaba hojii itti eegaletu qabamee sababa sanirraa itti seene hattuma santummootu ani qulqulluudha waldaa akkanaatti jiraadhee waldaa linkii na ergee nama san himachuu jalqabe maal jalqaba nama kumaa leenjisaan kiyya barsiisaan kiyya obsaa jechuun Boodaa baalee guutaa qabuut qabadhu bilis. Isinitti hin galchina. Miseensummaan turee ji'a shan yoo ga'u gara koreetti na fide akka to'ataatti ani wanni san waldaa san keessatti wanni hojjetaa turre waa hedduu bu'aa hedduu keessa dabarree miidhama hedduu itti miidhamne bu'aa hedduu itti agarre imman hiyyeessaa hedduu korsisina dhugaa rabbi haa akka namni beeku osoo hin ta'initti akka rabbi beekutti. Amma ka obsaan reefu kaase suni mucaan shirkaa sultaan gannaa ka jedhamu ka obboleeyyan lamaan fuudhe obboleettii ta'an akka hin taanetti harkaa baasanii dhaltee baatee isiin jennaan sossobee mallaqa gannaqee intala lammatallee maatima biraa sossobee baasee lafa gurgursiise. Shirkaa keessatti magaalaan isaanii xareetaa kaareen 5,000 yeroo sanitti yaadadha. Kaareen takka lafa naa gurguraa jedhee lafa hin qabnu innaan lafa akkanaa san gurguraa jedheen hin beeka waan ta'eef maatii. Lafti kaareen takka 5,000 ture inni kaareen 5,000 meeqan sii gurgura jennaan agam tilmaamtan jennaan 5,000 nama gaafadhu jedhanii 5,000 sirraa naa tilmaamtanii ishi walakkaanu 2,000 fi walakkaa jedhanii hin ta'u jedhee 1,000 fi wayiin irraa tilmaamate kaaree 400 lafa magaalaa yeroo sanitti. Sansan wajjin bu'aa hedduu ceenee gabaabsuudhaaf ani amma Oromiyaa keessaa Wallaggaa fi Harargeen buune. Yamanii nama Yamanii jiru caalaa nama karaa kana yeroo 4-5 deebe caalaa hin beeka jedhee ofitti amana. Lafa Yamanii kana tokko tokko lafaa fi namallee magaalaa Radaa eenyu jira Taqees nu jira. Daneen nu jira guutuu Suudii aga waadii dawaasirritti aga Riyaaditti iddoo bu'aa hedduutti ceene iddoo itti miidhame hin dagatu waan ta'eef namni kana keessa turree jijjiirama hedduu itti hojjennee akka Oromiyaatti koreen gara nama 11 yeroo san warri na wajjin socho'aa ture harca'ee ana qofatu jira amma akka an beekutti. Nama hedduu bakka buusuudhaaf leenjisee hubannoo kennee fi obsa barbaachisaa bu'aa barbaachisaa yaadata obsaan yeroo tokko yeroo miliyoona tokko deebifnu sa'aatii 72 hirriba malee sa'a 24 osoo hin ta'in sa'a 72 rabbi quba qaba osoo hin rafin chaalenjii hedduu keessa galanne jijjiirama hedduutu dhufe. Nama hedduu walitti buunee haga ammaatti bira argamu. Namallee yeroo barbaachisu taanaan eenyurraa eegala ofirraa eegalaan naannoo biyyarraa eegala jechuudha. Akka Arsiitti bu'aa kana keessatti kooriin eenyuun namni biyyarraa baasu ijoollee namni ijoollee gurguru ijoolleen karaa lamaan gurguramti karaa Basaasaatii fi karaa Jibuutiin hayyuutiin gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Jibuutiitiin Tigireetti gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Basaasaatiin ijoollee shirkaatti gurguraa jira. Ijoolleen shirkaatitti atakitti gurguraa jira. Kana jechuudhaaf sa'aatii dheeraa fidee gatoma alfaa. Fayyaata ulfaadha. Obsa gaafii takkaaniin isaan lamaan shabakaa isaanirra keetumaa wayyaadha. Isaanirra illee sumaata wanti jeeti. Gaafii takkaan si gaafadha. Gaafii namoota hedduu as galee jiru.
namni Ittisa tokko godaansa Afrikaa seeraan alaa eegataatanii amaanaallee baadhatanii aangollee yoo xiqqaate isinit kenname. Wanni kun yoo xiqqaate waggaa hedduudhaaf kan inni deemaa jiru. Wanni isin gootaniif hanga isin hojjettan waan guddaa akka ta'e ni hubadha. Garuu waan takkaan isin gaafadhaan isin keessaa namuu dandeenyaa deebisa. Egaa aangoo hanganaa qabaattanii amaanaan isin kennamee rakkina uummanni waggaa hedduudhaaf dhandhamaa jiru kana namoota hangam takka hiitan maal fa'aa achi balleessitan maal fa'aa buqqaaftan jechuun wanni isin hojjettan maal obsaa waan kana balleesse sagalee walkaas naa deebise namni hundee hubatu. Fakkeenyaaf hattuun guddichi namni baay'ee maqaa isaa kaasu Hussein Maabiraati. Hussein Maabiraa hidhame kan jedhu oduun ni jira. Waan isaallee kan nutti himtuun barbaada. Ittisni godaansa seeraan alaa aangoo qabdanii fi amaanaa isin kenname fudhattanii maafiyaa warra nama jeesu warra nama saamu warra nama torcharii godhu kana wanni isin irratti hojjettan maali? Yoo xiqqaate maqaa dhalootaa maqaa sooshaal miidiyaa suuraa isaanii bakka dhalootaa wajjin wanni addaan baaftanii if harkaa qabdan kan amma gabaasa uummata guutuuf gootan ni qabdani tokko. Lammaffaa hoo eeguma aangoo kanaaf itti gaafatamummaa kana fudhatan irraa kaasee namoota nama miidhan kanarratti wanni isin hojjettan maali? Bu'aan isin argattan takka injifannoon isin galmeessitan hoo maali ka jedhu daqiiqaa muraasa fudhadhu naa deebisi waan kana namni hedduun akka dhaga'utti. Okay, bareedaadha. Nama Afrikaa Power juusan ol deebisii namni tokko haa duraa bu'u bareedaadha. Jaalatu Afrikaa Power na deebisi. Hayyee bareedaadha. Laali fakkeenyaaf wannichi keessatti dalagame maalii kajaani nama hudhatak dallaalota biyya keessaa nama baasu hidhaa waggaa 14 itti murteessifnee jirra. Abaluu biitii wannidha isaanuu ni beekanii hamarraan faanis ni beekan galmeen Maamad Adamii fi hamarraa Umar Adam bira jirti. Mootiin qabaa fi hayyee qabee fi lammaffaadha shamarran 608 lubbuu isaanii baraarree warra du'e haadhaa fi abbaan akka taaziyaa taa'an ta dallaalonni ni jirti ja'aniini maallaqa irraa nyaachaadhaa turan nuti akka isii san du'ee fi abalu jeese jennee qorannoo horee if keessa irra goonee mana marii waldaa ittisa godaansa seeraan alaa keessa geessinee uummata irraa achi baafnee nama sanis qorannee harki dhiiga ta'uusaa isuma ragaa ifirra baasifnee maatiidhaan geenyee yoo feetan dhiifama godhaadhaaf yoo feetan irraa furadhaadhaa jennee biyyatti himnee warrilleen du'uu wanni godhan. Sambira kutii dhalaan tuni hoggaa achirraa fuutee nu dubbiftu ani abaluutiin na tume keessattuu miciyyoo noqqoloo waa beedhaasanii fi miciyyoo warra kombolchaa takko obboleessas jala jiraachuudhaan mala obsaa anin fayyu yoonan mana hakimaa si geessina ja'anii. Itti fufi sagaleen kee. Emotionaliin ta'ee anin fayyuu abaluutuutu garaacharratti dhakaana hidheena tumee anin fayyuu warra keenyatti naa himi akkasumatti hoggaa hospitaala geessan achitti duute hospitaala isaanii hoggaa geessan qaxaabir keessatti isii sanillee biyyatti himne miciyyoo oqqoloo abeedhaa sanis obboleettii sabbarsiifneeti nama obboleettii siidhaa jeesse biyyattii simnee feetan gumaa walirraa furadhaa inni nuti le'annoo mana poolisaan qabnu namni sun yakkamaadhaa akkachi gaafattan jenne. Hara birootiin obboleessa keenya Afrikaa Power amma kunu as gubbaa jiru kana jala deemneeti waan isaa hanqa waraanatti ergutti maallaqa kiisha keenyarraa kasaarree jechuudha. Osoo gandaan naman qoodin osoo loqodaan naman qoodin akkasi jala deemnee haqasaa garree fi obboleessa keenya kunoo nuti haqa keessii garree jirra. Mootummaatti simadhu ragaa akka waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi kanatti siif himna jenneen akkasumammaas Walloo fi Arsii keessatti gaafa ilmaan namaa
maallaqa qabanii fannisanii maallaqa irraa buusisiisan miliyoona 14 osoo nuti sumuunii takka irraa bishaan hin dhugin Arsii keessattii fi Walloo keessatti baankii Itoophiyaadhaatiin Ahaamarraa Umar Adam Kunfaan akka to'atamu godhanii maallaqa miliyoona 14 maatii warraatiif deebifne. Akkasumammaas gaafa gandummaan tun eegaltu Ahmad Bosona Baalee Ahaamarraa Umar Adam Maammat Adam kanaa hojii taanee maallaqa Suudiidhaa 35 gaafa dura ijoolleen Arsiidhaatii fi ijoolleen Walloo wal eegaltee diraamaa dalaydee maallaqa sadadda fudhachuudhaaf 35 Oromoo goyoomsitee irraa guurte anguyyaa sanii Yaman sanaa keessaa bahee maallaqa san 35 birrii biyya teenyatti jijjiirradhaadhaa deebisiifne haaya. Akkasumallee Suudii Arabiyaa keessatti dubartii Oromoodhaa 56 warra gurgurame warra gartee mana isa laal wanta katabeekuu qabdan shamarran tun hoggaa Suudiidhatti ol baate bilbila duraanuun qabdu fuudhaniiti araba gurguratan jechuudha. Amataa 5 amataa 6 dalaysiifatan dhalaalee akkasiisan 35 Suudii 50 Suudii sanii wajjin warratti as tarakkabsiifneeti ummata sanirraa fuunee warra gurgure kanarraa fuunee akka maatii isaanitti deebittu akka maatii isa akka waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaatti akka maatii isiidhat deebitu akka miciyyoon sun bilbila bitattee warra arabaa san dubbifnee miciyyoon tun firii taate obboleettii siidha geessinee tarakkabsiifne viidiyoon Ahmad Adam bira jirti hunoo maallayni kiyyaas naa deebi'ee jira anis duraan gabraan tureemma bilisa baheetiin jira warra jau deebisiifne sambira kutii waadii hamaritti michiyyoo Abdu Jabbaar maraateen oofu tarasaa isaan dhawanii achi nu qaadan Abdu Jabbaar maraatee finnee michiyyoo saniis abaluutii ajjeese kunoo deemaadhaa gandatti gumaa walirraa fudhadhaa jennee akkasumallee michiyyoo takka tawarra gursum teeycitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii Ahaamarraa Umar Adamni yaadattanii dubbitan qottoodhaan cicciranii miciyyoon karaa deemtu hoggaa Suudii dhayxu Riyaad hoggaa dhayxu ummata keenya namni michiyyoo san ciccire abaluu fi abaluu citii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee Saadaadhaatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Saadaa keessattiidhaa jirti maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma michiyyoo Arsiidhaa takka isa sagandii michiyyoo Ahaamarraa Umar Adamni yaadattaa michiyyoo Arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti michiyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan Munazzam Hijra Dawlii yookaan International Organization Migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasumallee michiyyoo takka michiyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo Qaxaabir keessaa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte michiyyoo sani meekamitti isin tuman Qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii jette doolaara 700tiin michiyyoo sanirraayis fuunee michiyyoon sanilleen amma tiktaa kana keessatti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sambira kuti ammallee dhaggeeffadhaa. Michiyyoo waadii tasliis hoosha Abu Haadii keessatti michiyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dhawuun fedhuu tasliis hoosha Abu Haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira hudduu duubaan dhalaa Oromoodhaati keessa guuranii achirraa dhalaa Oromoodhaa kireessanii arabni nam sadiin
notification kubbaa miilaatiin na dhufa. Dhiira arabaa nam sadiif hireessanii namni maammarriyaa jaamu tasliisitti miciyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti miciyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee miciyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godhan seeraan alaa maallaqa oli buusiifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne akkasuma mallee miciyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati. Haboo isiidhaatiitu nuffide miciyyoo saniis fuunee miikaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababaa miciyyoo sanii eenyuutiitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha. Miciyyoo walloo. Teenki obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee dallaalootaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha. Ni gabaabsina. Hedduu galatu. Toota haaluma nuti bira qottus. Waa'ee dallaalotaa hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisii viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergeessu manuma kana keessa jira. Haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa haifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan ajjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee uummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shuguxii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee hoosha 9 gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti. Hoosha jechuun kun afaan arabaati mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan, dhalaatti gudeedan, dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha 9 irratti hoosha 2 ammaas hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 anka maqaan na bira gahee nama 10 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye anis gara boodarratti achitti eega looyarri UN dhaan jala bu'ee obsa jiddumaanii viidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana itti deebina jiddumaan viidiyoo kana illee adeemna. Sakandiidhaan agarsiisi si adaba. Sakandiidhaan agarsiisi. Gabaabumatti raguma akka ta'uu fi Si adaba. Dafiitii osoo TikTok irratti hin deebine. Laal namni miciyyoo duraa san akkasitti hidhe hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa 3 jeese. Shamarran Oromoodhaa 3 jeese. Eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa. Dhalaa Oromoodhaa 3 lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalaxii Shaa'ur Balqaadii jaan. Afaan Oromootti hoggaan maallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taate. Fayyaa ta'e obsa asumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka information qabdanii. Laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti dura hoosha gadhaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa, Nuuraddiin Yuusuf, Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddiin Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Haamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qabaa. Haamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa
ummata sadeen kana amma immoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa lammaffaa Nuuraddiin Yuusuf sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Hamarraa Umar Adam akka uummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa uunu asmarra dhaabneetti wannoo goonamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as keessi garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa jirtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirruun isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa amara itti dhufta maqaa obsumaan achi listii baafatee booda totaalii guutuutti ibsana waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaa fi